Xiyyaa fayyadamanii simbira samii irraa buusu. Muka walii riganii ibidda bobeessu. Adamuuf baanii shokoksaa dhageenyaan qajjanii akka qeerransaatti dhaabbatanii dhaggeeffatu. Boruuf olkaannaan isaan bira waan hin jirreef hin qotan hin daldalan. Akkuma jaldeessaa gareen deemanii adabsanii nyaatu. Mana jireenyaatiifis hin rakkatan. Iddoo deeman hundatti haala isin argitan kanaan mana kana fakkaatu sa'aatii muraasa keessatti ijaaruudha. Bosona keessa haala kanaan waan jiraataniif dhalanii guddisuun isaaniif ba'aa guddaadha. Kan ofii jala fiiganii qabuu hin dandeenye saroota nyaata dhoowwanii erga beelessaniin booda jala fiiganii akka qabaniif itti gargaaramu. Saroonni beelan kunniinis akka hin nyaanneef saffisaan bira ganii harkaa fudhatu. Saroonni kunniinis erga guyyaa guutuu haala kanaan adamsaa oolaniin booda dhumarratti saroonnis qooda isaanii fudhatanii nyaatu. Lammiilee qaroomina irraa fagaachuun haala kanaan jiraatan kunniin biyya Taanzaaniyaa magaalaa Daarussalaam irraa konkolaataadhaan sa'aatii 4 daandii cirrachaarra erga deemteen booda bosona Arushaa jedhamu bira geessa. Lammiileen Taanzaaniyaa Heedzaa jedhamanii waaman kunniin bosona kana keessa kan jiraatan waan ta'eef salphatti daawwachuufis haala mijaa'aa kan hin qabnedha. Namni daawwannaaf garasitti deemanis namni daawwachiisuu bira hin jiraanne salphaatti uummata kana argachuun ni jabaata. Sababni isaas bosona kana keessa siifachi deemaa adamuudhaaf ganama subiin kaanii waan deemaniif jecha dirqama isaan kan argachuudhaaf sinqii qopheeffattee bosona kana keessa guyyoota muraasaaf turuu qabda. Lammiileen Heedzaa jedhaman dhalanii guddisuuf dhimma kan hin qabne waan ta'eef ragaan dhiyeenya kana ba'ee akka ibsutti lammiileen kun nama 1,500 qofatu bosona kana keessa jiraachaa jira jedhama. Laanguweejii yookaan loqonni isaan dubbatan addunyaarraa adda ta'uudhaan waan beekamuuf yeroo baay'ee viidiyoowwan fi sagaleen uummata kanaa toora miidiyaa hawaasaa akka Instagram, YouTube fi TikTok irratti baay'inaan mul'atu. Ani waa'ee uummata kanaa qoradhee otoo hin harkatiniin dura toora miidiyaa hawaasaa biroo irratti baay'inaan argaan ture. Yeroo baay'ee namni TikTok fayyadamtan viidiyoos ta'ee sagalee isaanii kana arguu hin ooltan. Xumureen jira biroo viidiyoo biraatiin akka wal agarruuf chaanalii keenya subscribe godhuu, viidiyoo yoo isinitti like godhuu akkasumas yaada qabaannaan komentiin barreessuun dagatinaa horaa bulaa.